Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu jechaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhamdhama gurraa keenyaa eegaleera. Qophii keenya kanaanis qophiilee gurra keenyatti dhamdhaman isiniif qabannee dhiyaanna. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Ameerikaa keessa wanta akkasiis jira. Daakotaa kaabaa fi Keensaasiin kan marfamte magaalaa Neebsaakaa bittaa Ameerikaa jala jirtu keessa magaalaan ajaa'ibsiistuun Moonooyi jedhamtu jirti. Tarii biyya isin keessa jiraattan akkasumas kan magaalaa kamiyyuu yoo ta'e baay'inni uummata ishee meeqa ta'a jedhamtanii osoo gaafatamtanii keessi keessan kan isinitti himu magaalaa bal'aa yoo ta'e miiliyoonaan, dhiphaa yoo ta'e immoo kumaatamaan jiraatota lakkaa'amantu jiraata jechuu dandeessu ta'a. Kun garuu wanta ajab nama jechisiisudha. Magaalaa Neebsaakaa Moonooyi jedhamtu keessatti garuu jireenya hundeessee jireenya koo jedhee kan jiraatuu fi hojjechaa qabeenya horatee kan keessa jiraatu baay'inni uummataa tokko qofa. Dubartiin isin argaa jirtan kun jiraattuu magaalaa Moonooyiiti. Magaalaa Moonooyi keessa namoota hangamtu jiraataa yoo jedhamtan deebiin isaa tokko qofa. Jiraataa tokko, hojjetaa tokko, bulchiinsa tokkoo fi fayyadamaa tokko qofaa qabdi jechuun ibsuun ni danda'ama. Garuu wanti dagatamuu hin qabne magaalaa kana keessatti bulchituun magaalaa kanaa jiraattuunis isheedhuma kana. Magaalaa kana keessa kophaa ishee kan jiraattu kun Eelii jedhamti. Yeroo ammaas waggaa 84 ta'uun qophummaa fi dullumni irratti jabaatanis ofiidhuma ishee magaalaa keessa jiraattu sirriitti bulchaa jirti. Akka abbaa aangoo tokkoottis karoora ni baafti. Ni raawwattisi. Aanga'oota olaanoo waliinis maree ni taasifti. Dubartiin kun akka uummataattis gibira ni kaffalti. Murteewwan dabarsitees dursitee hojiirra ni oolchiti. Dubartiin ajaa'ibsiistuun biyya keessa jiraattu bulchaa kophaa ishee jiraattu kun kophaa kooti jettee wanti isheen bira dabartu hin jiru. Akka kan magaalaattis osoo hin hojjetiin wanti isheen bira dabartu hin jiru. Dubartiin kun sababiin kophaa ishee jiraattu maali jennee deebii sirrii argachuun rakkisaadha. Garuu dubartiin kun magaalaa naannoo ishee jiran ofitti fireenfachuun jiraachaa turteetti. Haa ta'u malee gaaffii magaalaa kana maaltu duwwaa godhe jedhuuf deebiin isaa kunooti. Yeroo garaagaraatti kosiiwwan naannoo adda addaarraa bakka kanatti gatamaniin kan ka'e jiraattonni naannoo kana turan dhukkuboota garaagaraaf saaxilamuun bakka jireenyaa isaanii gadhiisanii gara magaalaa birootti yeroo baqatan Eelsiin garuu magaalichi magaalaa kooti jechuun jaallattee fi fedha isheen bakkuma sanatti hafte. Kosiiwwan tuulamanii jiranii fi gamoowwan jigan gidduu har'as baatee galaa jiraachaa jirti. Magaalittis kophaadhuma ishee bulchaa jirti. Wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu immoo bakka Eelsiin kadhannaaf fayyadamtudha. Magaalaa kan nama tokko taate kana keessaa Eelsiin waan jiraachaa jirtuuf bakkichi ammas hojii isaa hin dhaabne. Manni waaqeffannichaa haa dulloomu malee namnis keessatti hin waaqeffatin malee Eelsiif garuu ammas mana amantaa ta'uun tajaajilaa jira. Eelsiin ganama kaatee gara mana waaqeffannaa ishee deemuun waaqa ishee kadhattee galateeffattee deebiti. Seenaan kun akkasitti xumuramuuf kan eegaleen turre. Yeroo jiraattonni hedduun jiranitti Eelsiin abbaa warraa ishee waliin mana dhugaatii banuun daldalaan jiraachaa turani. Yeroo booda garuu abbaan warraa ishee du'aan biraa dhabamuun kophaa ishee hafte. Isheenis bakka abbaa warraa koo itti awwaalame dhiiseen deemu jechuun jiraachuutti fufteetti. Namoonni mootummaa hedduun sossobanillee isheen garuu tole jechuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Eelsiin magaalaa kana keessa namni jiraachuu baatuyyuu mana dhugaatii ishee hin cufne. Eeyyama daldala seera qabeessa ta'es ofiidhuma ishee baafatteetti. Mana dhugaatii ishee keessas namni seenee fayyadamu jiraachuu baatuyyuu isheen garuu ammas mana kana banaa gootee jirti. Dubartiin kun namoonni bakka kana jiraachuu barbaadan yoo jiraatan jechuun beeksisoota adda addaa magaalaawwan garaagaraatti maxxansaa jirti. Haa ta'u malee garuu yaada kanaan walii galee bakka kana jiraachuuf kan fedha qabu hin argamne. Tarii wanti dubartiin kun gochaa jirtu bitaa namatti galuu danda'a. Namoonnis dubartiin kun fayyaa miti, maraatudha jechuu danda'u. Garuu dhugaan jiru akkasi. Eelsiin qorannoo hospitaala naannoo ishee jiran deemuun taasifteen rakkoo fayyaa tokkollee akka hin qabne mirkaneeffatteetti. Gaaffii bakka kanaa yoo maal ta'e gadhiiftaa jedhamtee gaafatamteefis akkas jechuun deebisteetti. Dhugaa dubbachuuf wanti nama ta'ee fi wanti namni uume kamiyyuu bakka kana na gadhiisisuu hin danda'u. Kanan bakka kana gadhiisu yoo wanti uumamaa dhufe qofaadha. Innis du'a jechuun dubbatteetti. Bara baay'inni uummataa dachaan dabaluun biyyoonni garaagaraa dhiphachaa jiranitti magaalaa tokko keessa nama tokko qofaatu jiraata odeeffannoo jedhu dhageessanii ajab yoo jettan waan nama ajaa'ibsiisu miti. Akkuma kanaan dura isiniin jenne addunyaa keenya kana keessatti wanta hin dhaga'amne malee wanti hin taane hin jiru. Horaa bulaa.